horaa dagaagaa baay'een itti gammadee bakka kanatti bakka lafarra harkifamnee irratti reebamneedha akka kanatti aartiin hoodaa kana ga'uun jabinuma Oromoonatti agarsiisee baga umuriin koo kana ga'ee kana argee amma seera guunnee eebbifannaa Oromoon araddaa irratti kophaan eebbisu hangafa Oromoo Boorantichi dirree dhufte dhiira dubartii ta'uu hin danda'a. Umurii guddaa ta'uu sin barbaachisu eebba beekuu sin barbaachisu qooda garuu pirootokooliidha. Booran mul'adhu hin jiruun jedhin haatiif abbaan si guddisani gosa ta'u abbaa keeti. Booran guddadhu Boorantichi dhufaa jira. Baarentu dhiira ta'uu danda'a, dubartii ta'uu danda'a, daa'ima ta'uu danda'a. Qooda garuu bakka abbaa kee dhaabadhu. Baarentu yeroon baarente jedhu Baalee, Harar, Arsii jechuu kooti. Dhiifama naa godha. Kunis waan baramuu qabudha. Araddaa Ormaa irratti irreeffattee dabaruu dandeessa. Kophaa kee maddana naa malkaana naa of galchettee ce'uu dandeessa. Akkatti guuttee dhaabachuuf garuu tuulama yookaan galaan argamuu qaba. Hayyee. Horaa bulaa deebana. Dhaddachitaa. Gubbaan daraara. Jalaan kosaa. Aannoo ta'a. Aananiin jaara. Horaa bulaa deebana. Bismillah salatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin mana kana guutanii waan dhuftaniif qe'ee keessanillee nagayaan haa guutu. Rabbiin addunyaa marattillee isin abeeskisu. Rabbiin immoo aadaa Oromoo akkasumas illee artii Oromoo hordoftan deeggarra jettanii waan dhuftaniif Rabbiin isin adeeggaru. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin kana walla lammoo itin haa guutu. Agasmara muuxannoo eebbaallee hin qabu. Osoo kana ta'uu beekee immoo itti qophaa'een dhufan ture galatooma bira olaa deebala. Nan eebbisaana of kalchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa waaqa 90 garbaa salgan Booranaa waaqa 7 baarentuu nagaan bullee nagaan nu oolchi. Irraa gora nu oolchi. Dogoggora nu oolchi. Waliigalii nutti araarami. Lafaaf waaqni waliigalii. Yaa Waaqayyo amma bahaa kibbaa ongeen bu'ee sabni dheeboteera yaa Waaq roobi. Waaq jedha roobi. Waaq roobi. Lafti babbaqaqxee afaan bantee si eeggatti allaattiin oloo keessaa qurxummiin bishaan keessaa yoo rooba malee hin jiraattu yaa Waaq nuu roobi. Hayyee egaa kan biyyaa ba'e biyyatti haa galu. Han dhibame haa fayyu. Han hidhame haa hiikamu. Waliigaltee nuuf haa kennu. Waaqni rooba haa kennu. Malkaan bishaan haa kennu. Lafti marga haa kennu. Saani dheedee dhugee aannan haa kennu. Ilmaa dubara qaroome nuuf haa kennu. Kan nuu kenne nuuf haa guddisu. Waliigaltee nuuf haa kennu. Biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu. Kan keenya irratti nu jibburraa haa qabu. Lafa keenya lafa dhiigaan godhin. Lafa araaraa haa godhu. Warra keenya irratti nu jibbullee yaa Waaq qalbii kenniif. Yoo nurraa deebi'uu dinni mirga nuu kenni. Waliigaltee nuu kenni. Uummata gadaa walaabuu jiloo deebisi. Bara gadaa walaabuu jiroo Oromoon kaabaa kibbaa baalixaa walwaamee roorroo ofirraa ittise. Uummata roorroo ofirraa ittisu nu godhi. Yoo nagaa arganne uummata misoomu nu godhi. Uummata kakanniisaa dammeessu nu godhi. Keenya irratti kun ijoolleen har'a ijaan argine kun waan raajiidha. Ammallee Oromoon addunyaatti mul'atee raajiin hojjeta. Waaqayyo jajjabeenya nuuf haa kennu. Of haa abdannu. Walii haa gallu. Walii haa obsinu. Wal danda'anii wal faana hiriira uummata wal danda'ee wal gorsee wal faana hiriiru nu haa godhu. Egaa nan gadan beeka kanaaf Waaqa beeka kanaaf immoo Waaqi haa guutu. Hayyee nuuf kulcha. Umurii irraa geemiti kan isin eebbisu nuuf kulcha. Hayyee Waaqoomaa tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa limmuu garaa taliilaa abbaa dhugaaf jaalalaa kan si uume hin jiru kan si uume hin jiru si waammanaa nuuf dhaga'i. Dhageessu nuuf hawwaattu nuuf eebbisi. Roobni kan Waaqaatu, roobni kan dachee haa ta'u, dacheen kan margaa haa ta'u, margi kan loonii haa taatu, loon kan aannanii haa taatu, aannanni kan daa'imaa haa taatu, daa'imni haa guddatu, sin eebbisaa eebba qabaa, coqorsa ta'a, lafa uwwisaa, handoodee giree ta'a, bonaaf ganna lalisaa, waliin sukurma ta'a, bu'aa yaabbii dhawwadhaa, abidda gaara qabate ta'a, gamaaf gamanatti fa'a,
leenca qabate ta'a isarraa ani ta'a kannisa ta'a wal jala yaa damma ta'a walitti mi'aa abaaboo ta'a walitti urgaa garbuu ta'a jirma dheeradhaa cirracha bayyaa ta'a hammaarraan sin hin fitin galaana bayyaa ta'a budduuqsaan sin hin fitin odaa ta'a heddummadhaa odaa ta'a gaaddisa biyyaa ta'a hankanan beekaa rabbin irra beekaa saafi rabbitti haa guutu. Abbaan araddaa cufi. Hayyee na of kalcha ammas na of kalcha waa'ee nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu hamaa nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u horiin kan abbaa horii haa ta'u biyya keenya irratti nu haa itichu hiyyattuun buree nu haa baasu xinnaan keenya haa guddatu guddaan keenya haa bulu wallaalaan keenya haa beeku beekaan keenya haa fulla'u ilaalaa ija qamaa haa qabu qalbiisaa qalbii qamaa haa qabu deemaa mogolee hamaa haa qabu dubbataa arraba hamaa nurraa haa qabu kanatti hortina ilmadha kan jedhu nurraa haa qabu kanatti dhalchiise kanan ergadha kan jedhu nurraa haa qabu qabee gadi hin dhiisin qabee biyya keenya irraa haa kaasu kaasee haa balleessu bisaan walootaa kaasisaa waaqa. Galataallee Waaqayyo fayyaa haa kennuuf umurii dheeraa haa kennuuf qabeenyaa fi beekumsa wajjin umurii dheeraa haa kennu isinillee warra as jirtan beekumsa horaa horii horaa fayyaa isin faana haa ta'u. Ati immoo ilmuma adda godhattee adda uummataa taatee uummata kana walitti qabde atillee umurii dheeraa siif haa kennu akka kanatti wal ga'uun qoosaa isinitti hin fakkaatinaa. Oromoon hoomamaaku kanniisa dhaabarra oolee irratti tiisaa addabaabayee ooltee galte wayyaa jedha. Kanniifnoo dhaabarra oolee ishuma sana xuxuuxaa oola. Yoo gadi bahe waa argee galaa. Har'a raajiin agarree kanaaf guddaan itti gammadee woof kalaa mana nagaatti galaa. Waan ittiin eebbisan namicha eebbifame sanaaf kennu itti qabadhu jedhanii kennaaf isinillee qabadhu eebbisittaa qabatu akkuma kanaa carraan kee haa guddatu nama uummata Oromoo walitti fiduuf karoorsu see haa godhu horii eebani. Kabajamoo Addee Saadaa Usmaan hooggantuu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akkasumas keessummaa kabajaa guyyaa irraa kabajamoo Bobiraanuu Guutee hoogganaa taanaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota keessummoota keenya sadarkaa hooggansaa garaa garaa irraa asitti argamtan dhaabbata adda addaa irraas as kan jirtan kabajamtoota artistoota keenya kabajamtoota jaallattoota fi maatii aartii waamicha keenya karaa garaa garaa isiniif goonee asitti kan nuuf argamtan baga nagaadhaan dhuftan aanaa dhufuu isiniin jechuun jaalladhaa baga nagaadhaan dhuftan. Qophiin aartii kalaqan intarteementiin kan qophaa'udha. Akkuma baay'een keenya beeknu kalaqan jechuun uuman jechuudha. Aartiin immoo uumamaan iyyuu uumuu yookaan kalaquurraa adda waan ba'u miti. Aartiin jira taanaan kalaqni jira. Kanaaf nutis moggaasa maqaa keenyaa kalaqan godhanne. Waa'een aartii ni haasa'ama taanaan waan baay'ee kaasuun ni danda'ama. Keessattuu immoo waa'een aartii keenyaa yoo ka'e hundi keessan waan jettan akka qabdan naaf gala. Kamis ta'u garuu aartiin keenya akka salphaatti as hin geenye aartiin keenya akka as ga'uuf namoonni baay'een gatiitti baasanii jiru itti dadhabanii jiru itti qeeqamanii waan baay'ee dabarsanii jiru bara haalli akkasii anaan mijanne keessa hirina baay'ee keessatti hojiiwwan hin dagatamneef boonsaa ta'e baay'ee hojjetanii jiru. Egaa dhaloonni amma jiru kun immoo bara teknoolojii sadarkaa guddaa irra ga'e keessa bara addunyaan tokkoomtee qaroomte keessa hojii akkamii hojjechuu qabna kan jedhu gaaffii hunda keenyaa ta'u. Akka sababaatti wantoota caqasaman dhiisnee ammayyuu yeroo qabnutti waan qabnuun yookaan waan barfatu miti. Waliin taanee wal gargaarree jennaan eenyummaa saba kanaa aadaa fi duudhaasaa addunyaa irratti ol kaasuun seenaa haaraa galmeessisuu akka dandeenyu nan amana. Wal tuffachuu dhiisnee wal dhageenyee garaagarummaa keenya osoo hin taane tokkummaa keenya yaadaa ilaalcha siyaasaa garaa garaa yoo qabaanne iyyuu waan tokko nu taasisu keessattuu aartii irratti xiyyeeffachuun hojii aartii jaarraa kana madaalu hojjechuun dhaloota dhufuuf ce'umsa gaarii ta'uun nurraa eegama. Aartiin keenya kana caalatti gara fuula duraatti akka ariifatuuf aartii saba bal'aa kana bakka bu'u eenyummaa keenya mul'isu hojjechuun ga'ee hunda keenyati. Namoonni ogummaa aartii keessa jiru ogummaa keenyan namoonni ogummaa aartii keessa hin jirre kaan keenya wal jajjabeessuun
bakkarina keenyatti wal gorsuun wal dhageenye jennaan gaarri fuula keenya dura dhaabbatu tokkoyyuu hin jiru. Kun immoo itti gaafatamummaa hunda keenyati. Kanaaf immoo anis gama kiyyaan waan an danda'u hundumaa gochuuf kalaqan intartimantii hundeessee namoota dandeettii qabanii fi ogummaa aartii keessa jiran waliin ta'uun qophii aartii kalaqan jedhu qopheessuun har'a tokko jennee eegallee jirra. Qophiin kunis akkasitti bareedee qophaa'ee daawwattootaa fi maatii aartii hedduun marfamee eegaluusaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Yes. Qophiin aartii kalaqan hojiiwwan aartii garaagaraa yeroo yeroodhaan marsaasaa eegee ji'a ji'aan qophii haaraa daawwattoota bira ga'uudhaa ji'a har'aas itti deemina jechuudha. Kana malees kalaqan qophii aartii qopheessuu bira kan darbe gara fuula duraatti hojii boonsaa hedduu akkasiin biraan ga'u amantii guutuun qaba. Ji'a har'aa deebitanii yeroo dhuftan waan baay'een jijjiiramee qophii bareedaa fi dhiyeessii haaraan akkasiin eegnu gamanummaan isin abdachiisuun barbaada. Akka beektonni geggeessummaa haasaa yookaan dubbii afaanii caalaa gochaan keenya iyyee dubbataa akka jedhan nuti isaasaan osoo hin taane hojiin keenya akka iyyuuf dhama'aa jirra. Gara dhumaatti hojii kiyya hunda keessatti isa humna naaf ta'e uumaa kiyya nan galateeffadha. Itti aansuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa hooggantoota fi hojjettoota giddugala aadaa Oromoo hunda hojii kana keessatti tumsa olaanaa nuuf gootaniif galanni kiyya guddaadha. Hojii kana immoo bareechinee akka hojjennuuf aartii keenyaaf jedhee ispoonsora sagantaa keenyaa kan ta'e Waliif Trade and Industry naa galateeffadha. Kana malees hidhata hojii keenyaa kan taatan Ko'isaan Design, Taamiraat Tolasaa, Boonii Dikoor, Boontuu Daggafaa, Halluu Print, Haaraa Advert dadhabbiin waliin dadhabdan hundumaaf galanni kiyya hamma maleedha galatoomaa. Gara dhumaatti garuu jabeessee hojii kana keessatti dandeettii garaagaraa namoota hirmaattan hunda milkaa'ina hojii kanaaf immoo halkaniif guyyaa dadhabaa kan turtan keessattuu ijoollee tiyaatiraa hunda keessan addatti immoo barreessaa Haftee Baqqalaa akkasuma daariktara Kennaa Saaqataa akkasumas kutaa piroodakshinii keenya hunda jechantii isin galateeffadhu hin qabu galatanaaf argadhaa ulfaadhaa. Xumura irratti hunda caalatti immoo waamicha keenya karaa garaagaraa isiniif goone dhageessanii yeroo keessan kennitanii hojii keenya daawwachuuf galma kana keessatti kan argamtan hundi keessattuu dargaggoota keenya kaka'umsii fi hirmaannaa isin aartii keenyaaf qabdan daraan dabalaa waan dhufeef jechan itti isin galateeffadhu qabu naaf galatoomaa ulfaadhaa. Dursa sagantaa kanarratti haasawaa kan godhuu fi sagantaa kalaqa Oromoon aartiin Oromoo sadarkaa irra jiru asumaan akka na hubadhuuf affeerraa kan naa godheef dargaggoo Galataa Ijaaraatiif maqaa kiyyaa fi maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin galateeffachuu barbaada. Manni kunis akka naa galateeffattanii barbaada. Har'a pirootokooliidhaan haasa'uun baay'ee namatti hin tolu. Maaliif bakki jirru bakka aartiiti. Yookaan aartiidhaan haasa'uudha. Yookaan immoo haasa'uma idilee baranne haasa'uudha. Hedduun gammade. Anaaf waltajjiin kun waltajjii addaati. Sagantaan kun sagantaa addaati. Kabajamoo abbaa gadaa keenya kan duraan foddaa televezyiiniitiin beeknu qabsoon uummata Oromoo sadarkaa kana ga'uu keessatti gahee olaanaa kan kafaltan wareegama guddaa warra kafalanii isin biraa hafan akkasumas maatii aartii kan taatan jaalala aartiidhaaf warra asitti walitti qabamtan irra caalaatti immoo abdii boruu kan taatan dargaggoonni jaalattoonni aartii dura dursa sagantaa akkanaa kana akkana qophaa'ee aartii Oromoo guddisuudhaaf aartii Oromoo utubuudhaaf dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf qophii kanaan isin asitti argamuu keessaniif hedduun itti gammadee baga gammaddan isin jechuun barbaada. Akkuma duratti dargaggoon Galataan kaase garaagarummaa siyaasaa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaa ilaalchaa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaa yaadaa qabaachuu dandeenya. Akka Oromootti garuu tokko nu. Akka sabaatti tokko aartii Oromoo irratti garaagarummaa tokko illee hin qabu. Eenyuyyuu yaada adda addaa qabaachuu danda'a. Bishaanii miti galaana tokko keessa kan yaanu. Ilaalcha garaagaraa qabaachuun biyya tokko ijaaruufis guddina addunyaatiifis gahee guddaa qaba. Aartii Oromoo irratti garuu hundi keenya sadarkaa har'a irra geenye as dhaabbachuudhaaf aartiin Oromoo gahee guddaa kafalee jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf artiin ummanni Oromoo gaddasaa kan ittiin ibsatu, gammachuusaa kan ittiin calaqqisu, wal gargaarsa kan ittiin godhu, mormiisaa kan ittiin agarsiisu, waa hunda isaatu kan ittiin mul'isu calaqqee eenyummaa keenyaati jechuu hin dandeenye. Har'a sadarkaa kanarratti akka biyyaatti ga'uudhaaf artistoonni Oromoo kan artii gara muuziqaatiin, tiyaatiraan akkasumas walaloo fi edaloodhaan wantoota adda addaan artii keessa gosa adda addaa keessa jiran wareegama guddaa kafalaniiti sadarkaa kanarra kan ga'e. Wanti har'a mana kana keessaa abdii guddaa natti hore yeroo tokko artiin nama gammachiisa, yeroo tokko nama bochisa, yeroo tokko nama gaddisiisa. Duratti sirba nahoo yeroo dhageenyu nu hundinuu hin boonye. San booda immoo abdii ofitti horre artiin kana keessa keenya mul'isa jechuudha. Eenyummaa keenya mul'isa. Kan ammoo itti fufsiisuu kan dandeenyu kan dabre qofa dubbachuun osoo hin ta'in dhaloota akka galataa kana horachuudhaan dhaloota abdii boruu saba kanaafis biyya kanaafis ta'uu danda'u horachuudhaan sadarkaa guddaarraan ga'uu hin danda'ama jechuudha. Qabsoo har'a gangaarraa godhame keessatti artistoota hedduutti dhabnee jirra. Artistoota hedduun biyya ambaatti galanii jiru. Hedduun isaanii qaamaan hir'atanii jiru. Hedduun isaanii mana hidhaatti miidhamanii jiru. Hedduun isaanii har'a sireerra jiru. Akkanumaan as hin geenye artiin Oromoo har'as teenyee haasofnu kun qabsoo guddaa keessa as ga'e. Kanaaf qabsoon immoo walirraa fuudhuu gaafata. Har'a kabajamaa Dooktar Alii Birraa abdii guddaa qabaata osoo asitti argame natti tolaa ture. Maaliif dargaggeessa yeroo kana keessa dhalatee artiidhaaf of kennee yeroo isaa kennee maallaqaan bitatee as seenu arguu jechuun anaaf waan guddaadha. Yeroo biraa hinaaffaan keenya artistoota biraa irratti yookaan immoo sagantaalee dooyii artii Biraawi tiyaatiriitti yookaan bakka biraatti godhamu irratti akka sabaatti hinaafnaa ture. Hillaallaa ture. Garuu immoo nu bira waan jiru wallaallee jechuudha. Waan harka keenya irra jiru wallaallee jechuudha. Kun boruuf abdii guddaa nutti hora. Kanaaf wanti har'a eegalame kun anaaf eegalliidha. Ergan biiroo kanarratti dhufee sagantaa akkanaatti saffeerramee yeroon dhufe yeroo jalqabaati. Akkuma artiitti immoo yeroon argus yeroo jalqabaati. Kana dura kan laalaa turre kan biraa laalaa guddanne waan ta'eef. Edaa sadarkaa kanarra jirra. Guddina artii keenyaa nu agarsiisa waan jedhu abdii guddaa kan natti horeedha. Artiin akka biyyoota guddatanitti yoo laalle guddina diinagdee biyya takkaa keessatti gahee olaanaa qaba. Biyyoonni guddatan Holiwud haa laallu, artii biraa haa laallu, guddinni isaanii lafee dugdaa godhatanii artii fi artistii guddisuudhaan guddatan. Artiin biyya keenyaa garuu osoo madda artii kan ta'u uummata Oromoo saba guddaa qabu. Osoo aadaa fi safuu guddaa artiidhaaf madda ta'uu qabnu sadarkaan artiin keenya irra jiru sadarkaa yaadame sanirraa miti jechuudha. Kanaaf kan dabre qeequu osoo hin ta'in dhaloonni ammaa kun har'arra dhaabbannee akkamitti artii keenya guddisnee artii keenya ammayyummaa wajjin wal qabsiisnee safuu fi safeeffannaa uummata Oromoo keessatti daballee akkamitti seenaa uummata keenya keessa jiru akkamitti quuqaa uummata keenya keessa jiru ittiin baafna akkamitti bal'ina uummata keenya keessa jiru yookaan waliin jireenya hawaasa keenya keessa jiru akkamitti ittiin agarsiisna. Kanaaf artii keenya guddisuun dirqama ta'a jechuudha. Wanti kanarratti hojjenne hanga har'aatti akkuma isin jedhe madda guddaa qabna. Garuu immoo madda qabnu hawaasa bal'aa qabnu kanaa wal bira qabnee hojiin naannoo artii irratti hojjechaa turre akka mootummaattis akka sabaattis baay'ee guddaa miti jechuun danda'ama. Yeroo baay'ee artiin keenya waan dabre laalaa fuulduratti deemuu hin danda'amu waan ta'eef har'arra dhaabbatee dhaloonni har'aa kun immoo artii kana guddisuu keessatti Oromiyaa duratti boonyuuf san utubnee ifatti baasuu keessatti sirna gadaa duratti akkaataa tiyaatiraan nu agarsiisan san utubnee isatti deebi'uu keessatti artiin gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf dhaloonni amma amaanaa guddaa isinirra jira. Amaanaa kana fudhannee akkamitti artii kana guddisna, akkamitti seenaa fi safuu uummata Oromoo dhaloota itti aanuuf dabarsina, akkamitti aadaan kun yookaan artiin keenya fuunee dabarsinee madda galii goonee addunyaa irratti beeksisuu dandeenya. Hillaalla YouTube irratti guyyaa lama guyyaa sadi keessatti sirboonni artistoonni keenya baasan miliyoona tokko walakkaa yeroo laallamu. Kuni guddina artiin uummata Oromoo irra gahee agarsiisaa jechuudha. Akkanumatti as hin geenye chaalenjii guddaa keessa artistoonni keenya miidhamanii yoo dhukkubsatan sadaqaan itti kadhatamee yoo du'an awwaalchi namni biraa godheeti. Artiin keenya sadarkaa wal gargaaruurra sadarkaa wal utubuurra hin geenye jechuudha. Kan ammoo jijjiiruu kan danda'u dhaloota kana jechuudha. Anaa fi isintu wal taanee dhaloota jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf wanti har'a kalaqa artiidhaan eegalame kana duras wantoonni kana dura goggochaa turtan injira hojjettan injira guddinaas ga'uudhaaf kun eegallii miti isiniif anaaf jalqaba malee. Kanaaf akkuma galataan jedhe ji'a ji'aan
iddoon kun isiniif qophii bilisaan itti shaakaltan itti agarsiifattan akka mootummaattis deeggarsa barbaachisuun isin cinaa kan itti dhaabban gaheen keenyas kana waan ta'eef gaheen keenyas kana waan ta'eef anaaf ammarra dhaabbadhee aadaa fi safuu uummata Oromoo hoogganuun artii uummata Oromoo deeggaruun akka itti gaafatamummaa qofatti osoo hin ta'in dirqama lammummaatiin qaba jechuudha. Dirqama kana baachuu keessatti hundi keenya wal taanee yoo kan deemnu ta'e jijjiirama barbaachisu fiduu dandeenya. Artii keenya guddisnee ammayyeessinee osoo aadaa fi safuu isaa gadi hin dhiisin addunyaa irratti baasu osoo hin ta'in immoo madda diinagdee akka goonu abdii guddaa qabna jechuudha. Kanaaf warroonni akka kalaqa artiitti sagantaalee adda addaa qabdan gara giddugala aadaatiin deeggarsi barbaachisu ogummaadhaanis isin kan deeggaru ta'uusaa sagantaa kanaa yeroo qopheessitan isin keessatti argamaniitu jabaadhaa jechuun anaaf waan guddaadha jechuudha. Kana cinaatti immoo wantoota barbaachisuun hanga humni keenya danda'uun isin cinaa jiraachuu kan hin ibsu ta'uu isiniif ibsuu ta'uun barbaada galatoomaa ulfaadhaa.